Akkam kun marsii boontee kidhaan dhagaan ku kabajaa bakka jirtanitti isin haa ga'u. Har'a immoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Gara viidiyoo kanaatti osoo hin darbiin garuu chaanaalii koo kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon har'aa keenya kun maalni viidiyoo afaan Ingiliffaan hojjetame tokko afaan Oromootti ilaallee afaan Oromootti jijjiirree akkamittiin ilaalaa isa jechuudha. Gara kanaatti osoo hin darbiin akkamittiin barreeffama Ingiliffaa tokko gara afaan Oromootti jijjiirraa yookaan afaan Oromootiin barreessinee gara Ingiliffaatti isa jijjiirra isa jedhudha. Kana gochuufis warri Play Store qabdan Play Store keessan irra galtanii lafa search ta'utti Google Translate jettanii search gootu. Google Translate jettanii search gootu. Ergasii dhufee kana fakkaataa kunoo nama biliyeena tokko oltu daawunlood godhate ergasii install ishee jettu kana kilik gootu sini erga install gootanii booda application'icha ani website-dha waan hin fayyadamuu fi application wajjin tokkuma website-ichi kunoo amma afaan Ingiliffaa afaan Oromootti jijjiiruuf ishee oddootti kana xuxxanii erga xuxxanii erga keessin xuxxanii booda keessin afaan garaagaraa afaan baay'ee jira afaanichaan isinii fidaa isin as keessaa Ingiliffa ishee jettu Ingilish ishee jettu xuxxu jechuudha ishee kana. Oddoo kanatti immoo Ingiliffaa afaan Oromootti jira waan ta'eef gara afaan Oromootti jiruuf immoo ishee ammas ishee kanas ishee iddootti kana xuxxu ergasii immoo Oromoo isheettuu barbaaddu jechuudha kunoo Oromoo isheettuu xuxxu. Amma fakkeenyaaf oddoo kanatti barreessee gara afaan Oromootti jiruuf good morning kunoo haala ajaa'ibaatiin nuuf jijjiireera jechuudha. Gara afaan Oromoo irraa immoo Ingiliffaatti jijjiiruuf oddoo kana dhuftanii lafuma ishee silaa as xuxxanii Oromoo isheettu xuxxu jechuudha asii. Oromoo isheettu xuxxu. Asii immoo Ingilish isheettu xuxxu jechuudha. Ishi amma afaan Oromootiitti afaan Oromoon barreessina asitti immoo gara Ingiliffaatti jirra waan ta'eef afaan Oromootiin jecha tokko barreessanaa fakkeenyaaf baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Kunoo akkuma argitan it is very good dha baay'ee gaariidha. It is very good haala ajaa'ibaatiif nu jijjiireera jechuudha haala ajaa'ibaatiin. Amma immoo gaaffii inni guddaan inni maturree godhadhee dhufee viidiyoo Ingiliffaan hojjetame tokko akkamittiin afaan Oromootiin jijjiirree ilaalla isa jedhudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo Ingiliffaan hojjetame kana Mr. Beast jedhama. Namichi kun hin banna viidiyoo kana bannee ilaalla. Akkamittiin gara afaan Oromootiin jijjiirra isa jedhudha. Kunoo erga kun dhufee booda oddootti CC ishee jettu warri appilikeeshiniidha moobaayilaa fayyadamtanis ishee CC jettu kana jirti moobaayila keessan irraa appilikeeshinii jechuudha yuutuubii ishee kana al tokko tuttu CC ishee jettu erga tuttanii immoo seetingii kana keessa galtu ergasii immoo subtitles or CC ishee jettu kana tuttu ergasii immoo oddoo kanatti of eeggannoo barbaachisaa auto translate isheetu xunnaa jechuudha. Ergasii immoo afaan biyya keenyaa keessaa Amaarik jira afaan Oromaara. Nuyi afaan Oromoo filannaa jechuudha gadduufnee Oromoo isheetu filanna. Kunoo haala ajaa'ibaatiin nu jijjiireera jechuudha kunoo argitanii kunoo kanaan booddee rakkachuu
nurra hin jiraatu jechuudha. YouTubein settingii ajaa'iba nuuf baneera. Viidiyoon kiyya har'aa kan of fakkaatu ture. Hundi keessan subscribe gochuun irraanfatinaa nu jajjabeessaa. Comment irratti waan isiniif dhiyaachuu barbaadu barreessaa jechuudha. Galatooma.